Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota HMI YouTube keessanoo bagana ganaa jiraattan isin jira. Guyyaa har'aa waan bareedaa takka isinitti agarsiisuuf deema. Hamma dhumaa yoo na hordoftan jechaadha. Waan hedduu irraa akka barattan abdii guddaa qaba. Wanti aan har'a isinitti agarsiisu jechaadha. Gaafima keessan irraa ka'eeti. Gaafii isin na gaafattan jechaadha. Namoonni hedduun gaafii garagaraa gaafii waliin fakkaanne waan na gaafattaniif hundaa dhawaataan kan isinii deebisaaru ta'uu garanumaan isin beessa. Tokkoffaa wanti har'a isin barsiisuuf deemu tokko bishaan ni qopheeffannaa. Lammaffaa liimoona ni qopheeffannaa. Loomii jechaadha ni qopheeffannaa. Sadaffaa aappilii ni qopheeffannaa. Aappilii yookaan tuffaa ni qopheeffannaa. Sadaffaa zanjabeela ni qopheeffannaa. Zanjabeela daakkame kun yoo feetan zanjabeela hin daakkamne illee qopheeffachuu ni dandeessan jechaadha. Zanjabeela dheedhiillee kan hin daakkamin illee qopheeffachuu ni dandeessanii kun zanjabeela daakkame zanjabeela ni qopheeffannaa. Shanaffaa qirfaa ni qopheeffattu. Qirfaa jechuun ni beektu muka shaayiiti. Kun kan daakkame jechaadha. Kun tokkuma muka shaayii kan daakkame inni qopheeffatanii jechaadha. Qirfaa jedhama. Shaayii Itoophiyaatti shaayii ittiin danfisuufis baay'ee barbaachisaa. Kana ni qopheeffatanii. Jaffa kana ni qopheeffatan jechaadha. Distii ibidda ni qopheeffattu. Billaa yoo feetan ni qopheeffatanii yoo daruu kana ni qopheeffattu. Achiin booda gara hojii waan isinitti agarsiisuuf deemu kan deemnaan hordofaa isiniin jira. Annagaa wanti kun liimoona loomii jechaadha. Bifa kanaan goona. Kun ammoo akkuma dura isinitti agarsiisan aappiliidha. Quncee isaati. Osoo meeshaan hedduun baay'ee faayidaa guddaa qabu naannoo keenya jiru namni ofirratti wallaalaadhaaf miidhamuu hin barbaachisu. Kana itti daballee jechaadha. Zanjabeela. Ittaansine muka shaayii yookaan qirfaa kan jedhamu kana jechaadha. Itti naqanna. Erga kanneen hunda itti naqnee taaneen booda jechaadha. Bishaan kenna. Kun bishaan qulqulluudha. Bishaan itti dabalanna. Bishaan erga itti dabalannee kaaneen booda ni danfisna. Ni danfisna. namoonni hedduun ammoo danfisnee maal goonaa kun kamaaliin agarsiisaa ta'aa waan jettanii jechaadha.
gaafa inni danfee xumuramee dhuguudhaaf qopheeffanne maaliif akka isin agarsiisaa isinitti himaa jechaadha. Maa hordofaa hanga dhumaatti isin jedha hanga inni dhabu. Haala isin argitan kanaan danfaa jira. Bifa jijjiiratee jira waan inni fakkaatu argaa jirtanii ammas danfuu ni enna. Nu ga'ee jira jechaadha amma. Amma ga'ee jira. Inni dhaamsina ibidda keenya jala dhaamfanna. Akkuma argitan burcuqqoo qulqulluu takkatti buufadha. Haala argitan kanaan jechaadha. Ganama waan guddaa osoo hin taane waan xiqqoo wayii afaaniin erga qabdanii kaataniin booda qursii sirriitti nyaachuu osoo hin taane xiqqoo garaa duwwaa akka hin taane jechaadha. Xiqqoo erga waa afaaniin qabdanii kaataniin booda haala kanaan hin dhuddanii warri furdina haala malee qabu jechaadha. Borciin keessan isinii bahe namoonni tokko tokko luka jalaan ni qallata, gubbaa kanaan luka harkaa ni qallata, garaan isaa ni furdata jechaadha. Borcii akkasii san namni hin jaalanne hedduu jira. Borcii yookaan cooma haala kanaan balleessuu danda'an jechaadha obboleeyyan tiyya. Ganama osoo sirriitti waa hin nyaatin karaa kanaan fayyadamuu dandeessan. Gara biraatiin illee green shaay kan jedhamu san jechaadha. Shaayii magariisa, shaayii diimtuu osoo hin ta'in jechaadha. Shaayii diimtuu osoo hin ta'in shaayii magariisa bifa kanaan akkuma shaayitti danfistanii ishees dhuguu yoo baay'istan borciin keessan isinirraa badaa deema jechaadha. Tole haala kanaan cooma garaa keessaa balleessuu ni danda'ama. Haala kanaan akka itti fayyadamtan garanumaan isin gaafadha jechaadha. Hiriyoota teessan birootaaf illee viidicha sheer akka gootan garanumaan isin gaafadha jechaadha. Hordoftoota HMIA YouTube warroonni hedduun gaafii garaagaraa waan gaafataa turtaniif jechaadha. Gaafii keessan dhawaataan kan isiniif deebisu ta'a jechaadha. Gara biraatiin wanta isinitti himu jechaadha. Viidiyoo kaleessa waraabee san irratti jechaadha. Yeroo waa'ee telefoona Galaxy Note 8 dubbataa ture. Dhuma viidiyoo kiyyaa irratti kan har'a isinitti hime waa'ee Galaxy Note 9 kan jedhe sun
dogongora gawaa'ee gaalaksii nooti 8 isinitti hime jechaadha. San akkasitti akkasuma sirreessitan gara noon isin gaafadha jechaadha. Haala kanaan furdina isin keessa jiru karaa salphaa kanaan balleessuu dandeessan jechaadha. Furdinni kan qallate furdina barbaada, furdina jiddu galeessa. Kan furdate ammoo akka nama kaawwanii qal'ina jiddu galeessa ta'uu barbaada. Kana isiniin jedha haala kanaan cooma garaa keessaa balleessuu dandeessan jechaadha. Kana isiniin jedha waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Gaafii qabaattan karaa koomentiitiin gaafadhaa isiniin jedha. Karaa warroonni hedduun namoonni hedduun ammoo toora miif telefoona keenuu kenna waan jettaniif jechaadha. Karaa peejii kootiitiin akka na dubbistan kun gara nuwaa isin dhaabadha. Peejiin feesbuukii yaallee AHM yaayyaa jedha. Karaa saniin gaafii qabdan na gaafachuu dandeessanii achumaan peejis illee laayik akka gootan gara nuwaa isin gaafadha. Nagaan naa tura. Bye bye.